يا ربي أعطني لما أنا مبسوط فإليه ووراء إنجيتا أقول والرئيس قلافة ربي نساقنا قلافة قلافة وتجنة إني إسا ربي قهاباس جنة كم ساوان تقوم قخفة واحد دون ما يجد ومن سيساخن كم ساوان تبراتي في اللي فكيتها ورمونا كجدو وداني تقو بهيتي كما ديجان وقليس خين يمثل رميسا قفانا حواليك ماجر ويعادة أبوليتين كينا رقيا في أبولية سينا مهوري وجي ودينا بالي خيستي أنا دابت أو وريقمني كيف فتني وجراتك إن أولا حق أما نمت فيسا ريبا قولو تاني إيقتاجرا إسالي سابلين ترى قوتو تاخنا قال ما ودي جراني جنجو إسايا مني أولا نجرا إساني نون أولا كاب ساوتات ربها سبسيسو ديغا إساني تسربها باسو كنو كوان إساني كمان إساني الراور ليغا عندن كيان ما نفر كتير جالبتين دولي أفر ماتي أفر إيسي هانا منا مليم برادم خنا بوني نما دعاء نما وريغما أمو بوني وريغما كن مال لما برسيسا ورتني ورتني ورتان دي إسان الرا وريغما كان مجال يداغم مدافان غسان الدنبان أمتان الدنبان أورومو تاني باني أورومو تاني وريغما نجا سنتي داندي سنرتي وريغمو إساني خوني نولي برسيسي أزغيني جي الدنيا تندرس جراتو أماس نجي ونجرات نجي ومسي نجي درس نجي أماس نجي جرات رمان حاجرات واني الرد والكناب ورمون قبيسيتي المانسا خجيرو سن مكانكهو إيغاس إني رتكو بخانا وان إني رتكو بخانا مكانكهو دا والقبتي هريرتي قبساونا ونين أرسلين آبا كجار سمك مقالا سياتلين
ومن ستين خدتاسي أماس نجتي يوك أبصوني في الرادام دمالي ورمون في الرادام دمالي إنتما فبجدو أنا أمجدتا بقولي تفتدي إيجا سارب المهاباسو الججبي سانا همبوينا قربويا وان كانت آمنا تنبيسا غلطو ما نانسي Maatiin baay'een abbaa dhabee haati baay'een ilmoo dhabdee daa'imman nu harkatti dhumanii beektotiin keenya tokko tokkoon guuramanii dhumanii yaa Waaqayyo Waaqa teessoo kee irra teessee firdii qajeelaa faradhu waa'ee du'a obboloota keenyaa waa'ee dhiiga isaanii ati nuu faradi yaa Waaqayyo ati nuu faradi namni nuu faraduu hin dandeenye yaa Waaqayyo gara mootota adda addaatti iyyanneerra homtuu isaanii nuun faranne amma gara uumaa keenyaatti iyyanna iyya Israa'el yeroo tokko dhageessee kan gadin bu'a jette yaa Waaqayyo Museedhaan iyya saba kootiin dhaga'e kanaafan gadi bu'e kan jette teessoo keerraa sabaaf gadi buuta saba Oromoo mana isaarraa fonqolchame saba Oromoo ta'uu dhugaa qabuu dhugaa dhabe saba ganamaa galgala boo'icha keessa jiru saba buqqa'ee mannee gallakkise kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma keetiin iddootti deebisuun fedhii kan kennuuf haa ta'u hamaa kana nurraa cabsi yaa Waaqayyo harka kee namarraa cabsa ati nurraa cabsi diina keenya nurraa hifadhu yaa Waaqayyo nutis immoo tokko taanee yaa Waaqayyo qajeelummaa fi gooftaa garaa tokko fuuldura kee teenyee kadhannaa kee dhiyeessina nu dhaga'i Oromoon aduuti ga'ee jedhi yaa Waaqayyo duuti sanyii namaa sitti dhaga'ama yaa Waaqayyo dhiigni nama dura du'ee dhiigni Abeel garkootti hiyya jetteen dhiigni keenya garkeetti hiyyataa hiyya keenya dhaga'i nu deebisi garaa keenya tokko taasisi yaada keenya tokko taasisi afaan keenya tokko taasisi wal qabannee saba keenya walaabatu taasisi Numale yo man kamdu sani wa kumbu kama galati agala ifachon jiru senamano me cargado con la
Yeah, sit down. That is good. Namni yaada qabda yaada bacha waan kan taane tokko mana keessaa baana akkam gogoone wal bira dhaabbachuu dandeenya akka waliigalaattis ta'e akkas magaalaa siyaasatti waan jedhu namni yaada nu gumaachuu barbaadan yaada qabeettan akka baasuu dandeessu carraas ni kenna. Yaada gurraacha waan taatee taafaman deeme yeetaachoo takka'uu daggalarratti waa ergaa laatee nagaa amaanaa isin siyaasa nu barsiisu seenaa keenya nu barsiisu nama diina keessa diina wajjin miidiyaa irrattis iddoo isaan jiraatanis iddoo waamame hunda sodaa malee dhaqee dhugaa Oromoo kan himu afaan isaaniitiin sirriitti kan isa dhabu qofaa miti achiin booda waan isaan godhan yoo ilaaltan especially Oromoo baay'ee nama gaddisiisan gara kam deemaa jirra kan jedhu baay'ee annan boo'ee hin boonya bo'aa turre gara fuulduratti hin boonya batteen qawweedhaan ajjeesuudhaaf nama mararu nama gabbataallee miti kaballaan illee yoo dhoofte kan kufu garuu sammuun isaa beekumsa isaa isaan irraa guddaadha waan isin agarsiisa afaan Oromootiin barreeffame waan akka No, please. Oromo badera. We have to admit. Yo dhukkuba qabaanne dhukkuba keenya dhabne admit soda. Ammas Oromo badera. Ijoolleen shanee yoo guddatti shanee taate ajjeesaa afaan Oromoo gara kam deemaa jiru. Dhugaa gabrummaan akkana nutti toleeraa ijoollee sadii immoo viidiyoodhaan argitanii morma isaaniirraa ijoollee xixiqqoo hidhanii barruudha Oromoo afaan Oromoo dubbatu gara kam deemaa jirra yaa Oromoo siyaatiin akkana siyaatiin gaafa namni keenya dhugamu dachaan baanee katamaa kana keessaa magaalaa kana keessaa akka keenya tokkummaadhaan kan boonjuu aaduun isaa ta'u kaan isaa ta'u haali isaa ta'u hin baana ammoo beeka keenya dhabnee afaan keenya kan nuuf rakkoo keenya kan himu rakkoo warra baadiyyaa keessa jiru kan himu isa dhabne amma mana keenya keessa keenya borimmoo fira keenya awwaala Oromoo awwaala achiin booda immoo biyyuma sana Oromiyaa awwaallee hin ta'e ani kan isin gaafadhu amma yoomii awwaala amma yoomii gofandimii jecha amma yoomii qarshii jecha amma yoomii awwaala amma yoomii salphata jiraadha karaa irratti ajjeesanii asfaaltii irratti
namni akkan tokko reefforsa finfinnee keessa I am hopeless. Jarana picha tatu. Teman tabia kan apa? Jalan. Kapa tu? Orang payunan. Mereka why orang mau kena keluar kan? Prinsa lain najis, Prinsa mana mau beli? Berapa pun najis, oh, cukup. Nama lain, ini asal power, saya pun, one to positif lagi, dan aku tu lagi sudah kan. Ini alam kau yang tadi, koko. आदि सामाल जत्ते वे सज्जे सुरायत तंखन में रहते हैं आज जत्ते मासी इधर पोसना रखा है बाया बड़े अब्बा चाल बड़े बाया सनगलते हा आरमशी बागते निमको निमकन पल्ले सिंगे देखा सो रोमन रुपा दे वे इल्मायन चिंतु आबो आबू तो इधर करूँ Beri kun, rumah sekali. Hal yang berbeda. Ayah kan, rumah kuntum berkurang ini pak. Makanya, ayah terakhir lagi jenah rumah. Amma ini saja deh. Apa nak rubah di sana? Nak kena tahu. Tidak akan. Namni nama jese, semua. Namni, bahafi jese. Itu sebabnya itu. Karena dia atima, bawa kau taris, habis jimpe ka, apa aja sih? Bisa jimpe tu, bukan kena apa. Wahai kakak sekarang. Kado, era uma coisa. माल चुकी रहा कहाँ निशान मत का देखो फला खा नंदे गरु खाना हुआ का नमा बड़ी كونكو دين في فكاليزه يوم قد لنا او من قبرو انا ودي تبين قد جابا وريك من راك امو وريك ما جابا باسي قرصو نبوت ججبون كن توري كم سبك كانغو داف فتا اكن ارغوت akka jaallan qabsoo keessa hogganoonni dirree jiranillee dubbatanitti ummanni Oromooillee keessa isa akka socho'ee wal gaheetiin jirutti akka garutti gaddi kuni wareegamaatumaan nama gabbaraa jiraachuudha bakka takka dhaabachuu qaba yaada jedhu deemaa jira. Bakka takka dhaabachuu dhugumatti yoo laanne dhiigni keenya bakka takka fidinnu hin ala kana jiru warri dirree jirullee kana murateetiin jira Oromoon. ummanni illee hafuura yoo fuune akka yeroo acaaluu san finqinee bakka takka ta'uudha bullee keessi isaa bobahee homa tuqeetti kan barbaadu. Nullee asitti bakkuma jirrutti qaama sochii akkasii ta'anee finiina tokko mul'ifnee hawaasa keenya bal'aa bullee nama meeqarraa kun amma asitti bahee kanarraa kaafnee nama Oromoo ta'e nama duuti Oromoo isa garaa nyaatu kaasu akka danda'e jabaannee hojjetu akka ani waan ala jiru waa walii galaa dhiisee amma hojjetu
nama shanii jaha tokko eegalte dhugaa yoo dubbanne marri isaa nama qabsoo keessatti lakka'u nama tokko lama yoo ta'e hin beeku ani namni asiin dura argite namuma waan qabsoo tanaaf miseensa dhaabbilee Oromoo yookaan sochii Oromoo ta'etu beekaaf nuyiin kun irra waliin qabamne balaa bakka afurii shan dhaabamnee tuma wal gaarifataa salphinni keenya asirraa bada kabiyyaallee ka asili asirraa bada yaa obboleeyyan wareegamni akkanaa fi gaddi akkanaa bakka takkatti haa dhaabatu dhugaadhaan onni irraa yoo jenne taate nuu asitti faffaca'insa namaa sin jechaa yoo xiqqaate akkamitti hawaasa keenya kana sochoofnee diina asitti nu firfirsee koominiitii nu harkaa yaasee nu salphise kana keessaa baanee manguddoo jajjaboo qabna akka zamana dheerarraa kaanii as jiran ta'uu jara koominii san jabeessinee ummata keenya ummata biyyaa qabsaa'uu wajjin haa hiriirsu mee dhuguma qulqullummaadhaan gaddarraa dhaabatu ammaan booda nu dhaabuudhaaf nu asitti warri maqama qabsooti wal agarru wal beeynu kun nama haroo miti nummaan kun harka wal qabanne wal xiqqoo dhiifin harka wal qabanne ummata keenya kana haa kaafu haa jaaru gabaabatti wanni nu qabne yaadu biraatti illee baasaa turre asitti illee hin baafna kanaa achitti humni as jiru kun sochii haarawa ajjechaan akka dhabu sochii kanatti qaama taanee koreen itti ijaaramee guyyaa hiriiraa murteeffannee haa hiriirsu sanii achitti illee eega wanni ammaan booda nutti hafu hin jiru jedhu koreen ijaaramee kun nu qindeessee nu haa oofu kan akka dhaaba abaabootti dhibbatti waan koominitii kun godhu wajjin nullee miseensa keenya illee hin dhaabu kana malee wanni nu qabsoo dhufuu hin jiru kanaafuyyuu please jaallanni osoo walitti haasofne wanni nu addaan baanu diini nu firfirsee achii dhufee alatti asi addaan nu yaasee kunoo akkatti haphanneetiin jira kana cala haphachuudha koree waliin nu dhaabaatti warri waliin nu abdan hiriira nu hawaamu achirrarree wal qunnamaa akkamitti hawaasni ni jira akkamitti ijoollee dirree irraa qabatanii wajjin dhaabna akka socho'an goone yoo nu jabaannee sochoosin ajjeechaan kun fagoodha miti jaaldaa walitti dhufu ajjeechaan qaaliiftu mootummaa mararratti dhufu kun erga michoo heetti dhufu hin agartani atilis finiinne biyyallee finiinsee sochuma keenya kiirratti bakka finiinsine yoo kana caalaa deeme balaa kana caalaa bu'a akka dhufu mootummaa kanatti nullee mul'ifnee ka achiillee yoo arge xiqqoosu kenne warri biyyaallee fuuli jajjabaa keenya yoo argatu yoo kana goonu hojii keenyarraa galii keenyarraa hanqiftuun hin mala haa hanqifnu waa wareegu jechuun akkasuma kanuma sin dhaabadhaa galatooma. Na of kolcha angamoota warra keessa iddoo dhaabbatee dubbachuun xiqqoo ulfaataadha. Garuu amma naa galee amma nu badheen waa jechuu barbaade. Obboleessa keenya biraa dhabnee irra. Obboleessi keenya tarii namoota baay'ee dura jirruu fi umuriidhaan dhumuu gaditti ta'uu danda'a. Garuu gaggeessaa keenyadha. Liidarshiippii isa boru biyya bulchu. Nama akkasiiti. Gootaaf immoo siidaadhaan malee bo'anii jennaan immoo gatiin qabu maal gatii maal qaba bo'uu miti nama akkasii fi siidaadhaan siidaan immoo yoo dhaabbataa fi har'a gaafa bitamne toon ta'ini boru gaafa seenaan deebi'ee nuu dhufu gaafa Oromoon deebi'ee Oromoo ta'e har'a Oromummaan lorkaa fudhatameeraan seenaan ni dhaabbataa fi siidaan gaafa sana dhaabbate sana yoo dhaabuudhaaf dadhabne kufaatiin keenya gaafa sanadha. Ajjechaan Oromoo addaan hiranii kan jalqabe har'a miti. Aangoo qabatee namichi amma aangoo irra jiru kuni aangoo qabatee battaluma aangoo qabatee irratti obboleessa keenya Gammachiis jedhamu mana hidhaa ayiraa keessa baasanii rashanan. Itti aansee Mahammed Hararitti hojjetaa mootummaa mormarraa gorra'anii waraabessa nyaachisan. Giddi lolaatti mushurraa lamaan warra fuudhan miinjee isaanii duukaa fuudhanii rashanan gaafa sana Oromoon callise dubbiin gaafa sana badee tokko tokkoon har'a gola namaa ga'e kanaan immoo dhaabbata miti tokko tokko dhaqee inni har'aan ajjeefamina fillee boruun ajjeefamaan
Sanaaf falli jiru maalidhaadha? Adda namatti akkuma abbaa keenya dubbatanii jaarsoraan dubbataniiru asumattuu dhufanii addaan nu qoodaa jiru. Han ilaaluu qabnu amma danna kan jiru illee nama 11,000 akkas 12,000 shallagama jedhama warri beekan inni daataa isaan beeku. Addana kan jiru nama muraasa dha. Gaadha baay'ina namaa miti kan barbaachisu. Maal hojjennaadha warra danna jiru kan barbaachisu. Maal gochuu qabna? Amma ajjechaa obboleessa keenyaa akkasumatti lola akka rafnee fi koreen dhaabbate kuni tempileetii tokko qopheessamee sanaatira keenya lamaanitti bakkuma ziipkoodii keessa jirutti immoo warra koongireesiin nuuf bakka bu'anitti xalayaan tempileetii tokko qophaa'ee namni dhuttu baqa maqaa isaa irra gashee jalatti akka ergamu gochuun barbaachisaadha natti fakkaata. Kun immoo fakkeenya gaarii saba Tigraay irraa fudhachuu dandeenya. Oromooni han isaaniitiin haa hojjechaa jira miti. Baay'inaani baay'ee nuti gadi xiqqoo ka ta'anii addunyaa raasan maaliif waan irratti hojjetaniif. Teenyee boonyee faayidaa nu irratti buusnu kan jiraachuu danda'u yoo kana goonedha. Gumaan obboleessa keenyas kan ba'u haala kanaan. Falli ka biraan immoo Oromoon hamma yoo xajjeefama hafa kan jedhu doofaa dhufii gorfachaa barsiifachaa beekaa dhufii gorfachaa carraa laatuu fi ta'uu baannaan immoo falanni barbaaduuni gara dhaabbachuudha. Isaan karaa isaa fi galee falmuu dhaqanii kophee tokko yoo bitanii fi qoraatti irraa of kolee fiigee dhaqee gumaa obboleessa keenya nu baasuu danda'a. Karma hundumaanu hamma nuuf gale osoo tochoon gaariidha. Na of golchaa waan haasaa baay'ee dheeressuudhaa fi keessumaa waa'een tempileetii qopheessuu suni dhalaan senaatorotaa fi koongireesotatti ammumaa jalqabee sodomni itti ramadamee waa hojjetamee soofti qophiisaa distribuutii godhee namni piriintii godhee isuma gara koongireesatti warra senaatorota lamaanitti akka nu ergamu tokko dhabee gaariidha jedhetanii yaada. Eebbifama galatoomaa. Dafeena jalaa fudhate kunuunsi kun garuu namoota baay'ee wajjin hojjenne yeroo dheeraadhaa fi waggaa dheeraa dura amma namoota hawaasa illee irratti dhaabanii iddoo tokkotti arguun baay'ee nama gammachiisa galatoomaa. Fui battee bogolee na dhayinaan jechuun akkuma obboleessi koo jedhee diina keessa seeneetu dhugaa tokko lama godhee suuta jedhee qulqulleessee lafa kaa'a. Kabajaan si dhaggeeffata garuu kabajaan immoo eenyummaa keenya gaarii godhee barreessa. Garuu yeroo kana dhabnee nama akkasii dhabnee institutionii akkasii dhabnee isa tokkoffaa miti, isa lammaffaa miti, isa sadaffaa miti. Amma namooti bebbeekuun dargaggoonni baay'een yuunivarsiitii fixanii ba'an sammuu gurguddaa qaban iddoo fagoo ga'uu danda'anii Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti yeroo dheeraadhaaf dhumaa turan. Keessumaa waggaa 6 darban kana keessa nuyi kan beellu namoota 2-5 ja'a dhoofna malee kaleessa Wallaggaatti nama meeqa jaarsa meeqa ajjeesanii akkasumas Arsii keessatti namoota ajjeesanii karaarra naqanii reeffi isaanii illee kaanedha nama guyyaa 5 guyyaa 6 ta'e jedhanii ittuma daddaballee dhaga'aa deemna jechuudha. Kun maal nuun jedha maal gootu yoon kana godhee maal gootu isa jedhu garuu isa caalaa immoo kan nama gaddisiisu maal isinitti fakkaata? Taaktikii diinni keenya itti fayyadamaa jiru kuni hojjeteera maal gochuu barbaade? Tokko caccabsuu barbaade, gandaan caccabsuu barbaade, amantiidhaan caccabsuu gargar nu diiguu barbaade, yaadaan gargar nu baasuu barbaade, siyaasaan gargar nu baasuu barbaade. Hojjeteera moo hojjenne? Hojjeteera.
amma namoonni baay'een asitti wal arginu kuni si'a tokko karaatti yeroo fagootti illee wal arginu walirraa gorra. Kuni wanti diinni irratti yeroo dheeraadhaaf gaarii godhee hojjeteeraaf jechuudha. Caasaan isaanii inni guddaan Oromummaa ajjeesuu. Oromummaa ajjeesuu. Atuu toleetii fi nama duwwaa fixu isaan biti. Aadaa keenyas balleessuu barbaadu. Karuma waan ittiin bitatanii yeroo eeggachaa jiru maleessa. So waa'ee rakkina kanaa gaa dheeressuun barbaachisaa miti. Namoonni koo haasa'aniiru gara maal godhune falli maalii isa dhuma deddeebi'ee haasofne haasa'uu duwwaa mootuu ta'e akka har'a walitti dhufne kana babal'achuu dandeenyee irratti hojjennee wal nuffuu dadhabuu amma jechuu dhiisuu qabna wal jibbuu kana dhiisuu qabna. Ani as dhaabadhee har'a waadaan isinii gala. Oromoo obboloota koo keessaa naman jibbu tokkollee hin qabu. Nama tokkollee hin jibbu. Har'aa jalqabee akkasumas amma yoo siyaasaan illee adda adda taane namoota baay'ee dinadhanaati siyaasaan adda adda. Keessumaa amma yeroo haasa'u yeroo paashineetii ta'e haasa'u namoonni tokko walirraa baqan jibbarraa kan ka'e garuu siyaasaan illee adda adda yoo taanee fi waadaan isinii gala har'aa jalqabee nuyi tokko walii wajjin teenyee waliin haasa'uu waliin hojjechuu danda'u qabna. Kanaani wanti diinni keenya nurratti barbaadu akka diicamu yaadmatee galateeffatee harka walii wajjin ittiin qabsuu qabna. Maaloo amma yeroo waldaa keessanitti deebitan warri kiristaanaa taatan masjiidatti yeroo deebitan warri obboloonni keenya warri musliima taatan lafa waaqeffannaatti yeroo deebitan iddoo adda addaatti yeroo deebitanii yaada haaraa fudhadhaa deema. Yaada karaa battee nuu dhufe battee waan gaarii nuu fideera wantatti kana fudhannee ittiin gara fuulduraatti deemuu qabna. Anis yaada isa ka'e kanaan baay'ee nan deeggaraa gargaarsis barbaadinaan jira kunoo of kennaa. Karaa tokko har'a duwwaatuun ta'in gara fuulduraatti yeroo wallee walitti dhufnee waliin haasofnee wal dubbifnee waliin nyaannee nagaadhaan manatti qabaachuu qabna walii wajjin. Walitti dhufuu qabna irra deebinee walitti dhufuu qabna. Amma diinni gudii barbaada garuu baasu barbaada. Nuummoo sirratti barreerra yadiinaa jennee walitti dhufuu qabna. Tokko kana jechuun egaa amma yoom akka ta'e hin beeku kuni ishee miirri keenya yeroo ishee tokko waliin hacaaluu achi manatti gallaa achi waggaa 5-6 immoo bannaa yeroo ammoo nama keenya gara biraa immoo ajjeesanii akkasuma boo'aa walitti dhufu. Du'aa keenya jira jechuudha yoo kana ta'e. Amma jiraachuu qabna. Nuyi akkuma maatii battee urgeessaadhaaf jiraachuu qabnu. Aadaa keenyaaf jiraachuu qabna, walii jiraachuu qabna. Jiraachuu qabna jireenyatti deemuu qabna jechuudha. Tokko kanadha kan propoozii godhe jechuudha. Yeroodhaan akka walitti dhufnee walitti haasa'uu dandeenyu, waliin ta'uu dandeenyu. Tokko amma garuu isa kanaafi wanta gara fuulduraatti danda'uu fi akkasuma gargaarraa nutti ani amanu sartan qabsoon karaa amma hin jiru karaan agarsiise gaarii kun yoo dhattee kadhattee fi si ajjeessa. Kanaaf attamitti warri immoo ijoollee keenya obboloota keenya warra meeshaa baatanii
lolaa jiran attamitti gargaarra isa irratti illee hundumti warri dandeenyu immoo walitti dhufuu qabdu. Karaa sana immoo qottaa oduu gargaara. Okay. Abaa'oo keessa jira okay. Dhaabbi koo abaa'oo. Yoo ta'e ayi tokko siyaasa gara biraa qabu taanaan isa kabaju. Walitti dhufnee dhaabuu qabnaa jechuudha. Kana jechuun waan mataa kan alaal fayyadamuu qabu. Alaal fayyadamuu qaba. Waan bakki alaal kana barreessine yennaa dandeenya. Akkasumas wanta biyya keessatti ta'aa jiru kana hundumaa fudhadheera. Xalayaan kun barreeffamee senatoroota keenyaa fi haawus reprezentaatiivota keenyatti asitti illee geeffamuu qaba. Yoo danda'ame diisitti illee ergachuu dandeenya. Namoonni achi jiranii reprezentaatiivii keenyaa fi senatoroota keenyaaf akka nuu kennan. Kun immoo tempileetii of hojjennee qabaannee fi wanti guddaan gara biraa yeroo dhufu yeroo dheeraan fudhannu jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti hidhannee waan kana walitti qindeessinee irra deebinee dhaquu dandeenya jechuudha. Garuu isa caalaa waliin yoo taanee fi iddoo fagoo dhaquu qabdu wanta kana walitti qindeessuudhaa fi firmaa irratti argachuudhaaf. Kanaaf mootummaan keenya jabaachuu qabaa, walitti keenya jabaachuu qabaa, akkuma amantiin keenya nu barsiisu, akkuma aadaan keenya nu barsiisu tokko ta'uu qabnaa, wal jaallachuu qabnaa, walii dhiisuu qabnaa. Aadaa keenya guddifachuu qabnaa, ijoollee keenya walitti guddifachuu qabnaa, itti ho'uu qabnaa. Rabbii nagaa waliin nu fide, nagaan milkiin gargarii mana nu haa galchu. Waliin dhufeenya keenya kana laalchisee rabbiin warra milkaa'u rabbi nu haa godhu. Namoonni hin beekaa waan deemuu fi waan milkii deemnu beeknaa jechuudha. Egaa kana laalchisee hangabaabdu man jedha waan guddoo isinitti dheeradhu haala amma keessa jirrurraa waan jedhamee jira jennee jirra jaallan jedhanii jiranii caqafnee jirra waan amma ta'uu qabu eegala kana immoo xumuruu qabna fiigichaaf qophiitti jirraa jechuudha yoo dhugaan garaan qopheeffannee namni haganaa gahaadha. Kanumatu bishaan yaa'utu bishaan ciisu kaasa. Hawaasa keenya ciisee madaggalee har'a lafaa jiru kana kaasuudhaaf hagi keenya kun gaha jedhanii jira. Jaallanna dura dubbatan cuftinu wanni nu baasu maal jedhanii Jibriin yoo takka takka waan jedhan abbaa fedhe kuta yoo waliif fo'an immoo arginuun kutu walitti dhufeenyi keenya walii qabachuun keenya walii deemuu keenya walii yaadachuu keenya. Rakkina keenya kan hundeedhaan irra turree fi kan boritti deemnullee nurraa hanqisaa jira. Waan tokko dafee kan sitti deemu sirraa hanqisa. Kun immoo kan si qabate si fayyisa. Kan nu qabate arginee jira. Guyya guyyaan mararaa, guyya guyyaan beekaa, guyya guyyaan ijoollee fi jaarolee fi kan hin jennu argaa jirra jechuudha. Kan walitti maan oolu wanni goonu. Ammoo haasadi as jira jechuudha. Haasadi kan walitti fiduu malu. Tokko hawaasa keenya koominitii jira jechuudha xiqqaadha namoota jira. Koominitiin kun halkanii guyyaa warri har'a itti gaafatama kun irratti dalagee hawaasni keenya socho'ee haga danda'amutti waan amma nurraa ga'e kana haga tokko dhaabuu qabna. Boo'ichaan qofa du'an dhaabnu kijiba. Boonyetuma yeruma dhufa mararaa dhabnee hayyuu keenya dhabnee beekaa keenya dhabnee boonyetuma walitti dhufnee adda galle. Hin dhaabbatu boru mararaa kana caalu dhabuuf deemna kun beekama falfalaallee naan hin jedhina beekama waan diinni itti deemu waan beeknuuf tokko tokkoon dhabamuuf deemna kan hanqisuuf maarree walitti dhufnee dhiiroo mee karaa deemsaa miti dubbiin mana itti gallu tokko qabna karaa akka fedheen haa deemu namni mana itti gallu qabnaa jechuudha san jechuun biyya qabna kan itti du'aa jirruu fi ganna 50 walitti du'ee isa oliif ganna 150 itti du'e namni lafatti isa
biyyatti dhalanne sana biyyaarra maqaa dhuunfa manni sana kun dhaloota waliin qabna. An Oromoo mii kan jedhu jiru Oromoo irraa dhalanaan Oromoo irra qoma dhaannee kun gamtaa yookaan immoo waan waliin qabnu waan waliin dhabne kana waliin haa barbaaddannu waan waliin qabnu kana waliin qabanne wanni waliin qabnu Oromummaa wanni waliin dhabne osoo waliin qabnu biyya waliin haa barbaaddannu mirga ittaanee mirga dhabaaf namni afaan siyaasatiin namni injifate qawween ajjeefamee jiru. Batteen har'a waa takka sibiila takka billaa takka kiika keessaan qabatu wanni inni du'eef dhugaa waan himu batteen yoo dhugaatti himne akka nam tokkootitti akka jaala qabsaa tokkootitti qabsaa sabaa qofaa miti qabsaa mirga ilma namaati yoo kan laallu ta'e akka ilma eenyumaafuu nama mormu ture namni kun durbarraa kee har'a qofaa miti rakkinni isarra ture bara wayyaanitillee kanadha. Bara kanallee kanatu qoma dhiibbatee akka gaaf tokko du'u beekuuf osoo beeku har'a wareegamee wareegamni isaa kun har'a dhiigni isaa har'a waliin kanaaf qomuutiin hawaasa nu baasa komunitii lammiin kun walitti dalagee hawaasa keenya irratti dalagee tokkummaa amma dhaamadhu kana tokkummaa amma jennu kana bakkaan geewu har'arraa ammuma tana horeen tokko dhaabbatee gara siyaasatiinis jaasuraanis jiru abbokan jira jechuudha jaasuraan kanneen akkatti walitti dhufnee mari'annu tokko akkatti gaafannu nama tokko dhabaa jirra gara jechuun kanaaf irrannuu dalagaa komitiin warri komitii duratti irrannuu dalagaa yeroo dhiyoo irratti hiriira mormii tokko akka waliin kaanee dhageessu duratti haa dalagnu wanna irra qabnu kana akkuma amma minisootaan diisiin landan irra itti jira siyaatiin kallattiin ture duubatti hafuun qabnu yeroo gabaabaa keessatti yeroo torban hin dabarre keessatti oowwituu tanatti hiree guddoo qabna har'a addunyaan waliin dhaabbattee gocha kana balaaleffachaa jirti United States dabalatee kanarratti kaapitalaayizii godhuu qabnaa jechuudha abbaan iyyatti malee namni namaan bahu ani waliin jedhu ammumarraa haasofnee galuu qabnu walitti hin deebinu ammuma tana nama tokko maqaa irra keeyyannee akka koreetitti irra keeyyannee bakka isiin jirtu keenyee biraa gallee irratti haa dalagnu kan jedhu qabaa galatooma horaa bulaa kanuman jedhama. Abaa'oon riippoortii godheera. Achi nama 53,000 kan adreesii qabu, kan maqaa qabu, kan ajjeefame gosa sirriitti rikard kan godhame international community illee distribuutii godhameera. Nama tokko bichaa miti kan dhabe. Nama 53,000 ol achiin booda itti ida'ameera. Hin dhaabbatu jechuudha. Nuti baalee gisee jedhamna ijoolleen keenya akkana uummanni keenya akkana ajjeefama. Kun kan dhaabbatu ibiddaan kan dhaabbatu ibiddaan. Ergaan keenya maayinni akka waraanni keenya Oromoodhaaf yoo dhaabbate ta'e uumaa nu baasaa isa jedha.